Asibeeku si waa maaltu na rakkis. Ameerikaa jirti. Takol fitu tanaaf acha inni. Akkami saraatanyaa ho'i barbaaddi yoo gara jiraatti ijoollee waa dalagduuf mana keessa kaafata jaarsaa dhixxuuf akkana mana qulqulleessaniif kana barbaaddi. Isiin kaayiroo irraa feeti malee karaa biraati irraa feetu. Sorry. Dhugama jettee baqattoota achitti baay'ataa dhugama jettee mi'attiin bagaraan mata gootee achi baqattoota baay'ata. Yaara hin barbaadu. Haadha biraa ummanni ummataan qabu. Haadha biraa dhiisu ummanni ummataan qabu si waraabbatanii ati waa'ee warra kaayiroo keessaa bahe ummanni ummata rabbii kee rukutee tolaa fazzala hin taane sima waraabuu fazzala wal ga'eni. Ka wallahi nama meeqa. Bari yoo tana taata maduratti warra kaayirootti dhungoo beeka jette yoo asii gabbuute masuuraa kan keetiif kana mati takkaan dubbatanii fi walirra hidhanii yoo tana qaata postatan. Qaata laal. Postotanii dhiisitanuma keessa baalaariin manaa ol nu haa ka'u. Bara waan kana jedhaanuu yoo naante. Waraabaa jetti makkiyalle. HD'n kun si qooyi dhiira moo dubartiidha natti himime HD. Bada abboo biyyatti ho'i mi'attiin qallaan bareeddu bara inshaallah. Ani kolfa. Hin dubbattu qooyi sagalee kee dhageennamee xiqqishoo sagalee nu dhageessisi. Wallahi yoo dubbatee rabbi gagadhe yoo dubbatee sagaleen isaa sin quuxxu wallahi qanii tokko wallolaa bulanii beektaa jala san taa'ee namichatu beektaa namaa wallolee maal jedhee wallolanii dhageeffatee badabboo akkanitti lole argiteere jennaan badabboo akkanitti sitee zabi argitee jedheen haga achi wal fixanii wal cambanii wal xaragan wallahi jecha takkatti bichaa dubbatee jedhisa sii galee jecha takkatti bichaa dubbatee maama bayaanii wallolaa bultee jechuu halkan guutuu. Baay'een naasoftuu bir dhiirarraa baay'een hin barbaachisu. Garuu hedduu tokko qunnee fi wallaahi qaniisa maaliif akka isaan iyyasan illee iyyuullee osuma danda'u yeroo hedduu tokko dasnee wallaahi akkasi cadhisuun isaa jala jira bir jala ture jiramee jala ture guyyaa san jechuun takka qofa dubbata achi booda miidhagina godhate. Maal godhu si fakkaateeti walirra naqaate inni bar darbisiisee ka'ee gowwaa darbisiise jedhee harka dha'uu fedheeti beektaa walirra naqaatee wal diddeeqaniisan. Walirratti garuu baguma galee foon. Inni siise Mahammad Bironnoo fi eegaa HD haa darbuu eegaa. Mahammad darbuu fi miti bara HD darbisiisee inni isa caale masakkaru malee darbuun fedhu Mahammad. Yaa. Ana beri achi koomenti wayii kenninaan koomenti kiyya akkanatti ol baasetti. Hin beeka waan si beekuuf bara akkas godhataa bare waan si beekuuf. Koomentii nama hundaa dhiisee kiyya ol baaseeti. Yaani daa'imni bilbila biraatiin jira beekte bilbila biraatiin ramee jala taa'u jira. Koomentii warroota achi keessa uummata isa arrabsu laaleeti kiyya argina. Inni hoggita waan hin ta'e dhadhabattu maali naan jedhe. Na beeka guyyaa tokko kaayirutti na bira gastii galee ture. Gaafa diddaasbooraa guddicha taate godhi salaama rabbiitu eeggataa siin jaanii abibti. Amma gasilaati lafaa waliin barreeffa waa dubbisanii. Abibti gasilaati lafaa waliin barreeffa waa dubbatanii gaafa diddaasbooraa guddaa taate fakkamas salaama siin jaanii. Maal ammallee diddaasbooraa guddaadhaa bir. Habibti amma nu eegalte nama yoo hin qalee tokko si amanne sila haadha firoo ingiliffan jala dhagamoo isi taa'u kanaa daandii nama ingiliffan jala seene jennee kan wayi. Baasa diaspora miti boo. Adiyaannahu diasporaadha. Garuu wallaahi akkas nama wayii beektaa Ameerikaa jiranii nama sitti nama yaani nama hedduu sitti qabullee jedhe Ameerikaa jiranii anaa wal beekanii garuu sirriitti. Sila haadha firoo ingiliffatu jala dhaqemoo isitu kanaa dalage yennaan lakki ingiliffi boolee dhaabatee boolee. Poostii feesbuukaa tokko ber koomentii sun hedduu na kofalchiisee onnedhan takka sila ummu firoo dirree xayyaaratitti eege ingiliffi jette koomentiin. Ingiliffa xiyyaara isii simate moo ingiliffa simate dhugamaa bar wallaahi ingiliffa eegaltee barsamuun tokko sikkolmini jala deemee namni sun yoo naamne wallaahi sikkolminaa bari jiraate ingiliffaan poostii gootu. Bakka isin poostii godhu bakka ingiliffaa.
wallahi dadhasi namni wayyoo ati posti godhe beektaa gara biraa naa bilbilaa beektaa dhufe eebanne ati firaa wallahi ingiliffaan eegalan batanchiinaa dubbatu achuma bakka haadha firoo dhiise wallahi ati boolee dhaabatee ingiliffi jennaa miree sikkolfina kana kaniisa ingiliffi koomenti dila takkaabir koomenti sun anuu hedduu itti bu'aaree akka Namni keenya waan wanti posti goota dhaqee ilaala. namooti waan matti kolfu barbaada namni yoo koomentii kana kana duuba deebifnee si kolfaa bullee qanii tokko beektaa achi deebifnee duuba gadi ol kaase kun ingiliffa simatee jedha kun ingiliffi sila boole eegee jedha kun sila haganuma ingiliffa eegaltee jedha namni keenya nama taarika haasaa beektaa. namni bir koomentiin tokko fanii si godha yaani bakka si bashannansiisa firoon kiyyan jira bir ammaayyuu sannaa torojjo maabitti waan jarri nagaa bittee ilaale firoo maal jedhan jedhaani afaan oromoo beekaa hay maali walii gallan hoo jettooti afaan oromoo garuu akkooyi godha ingiliffa keessa makaa akkooyi godha garuu afaan oromoo caala ingiliffa salphaati garuu ingiliffarra salphaa ta'aafi firaa oli garuu akkasumatti walii gallaanu barnoonni asii taraaf barnoonni kaayiroo barnoota sirri argataa jecha caala na fakkaata. asitti irra argata asitti amma guyyama 15 booda yaani 15 booda inuma banama barumsi amma ji'a 9ffaa kana banama. Yoo akka tasaa firoo kan keeti fuudhuufaa yaada qabaatte naa bilbili gaa lubbuun nan dagatiin yoo akka firoon biri abitti qaata kaadhimaa qabaa bir firoo. Haadhatii achi bahee jennaan nagatee qaadhimatee. Laa osoo achi hin bahin obboleettiin abbaa kenniteef intala Rahmaan namni wallaaleen jiru. Rahmaan eessa jirti qoyi? Amma galte biyya jirti. Inni Itoophiyaan fuudhu dhiisi Itoophiyaan fuudhu firoon ishiin jedhu Itoophiyaa. Dhiisi waadaa olii galle waadaa namaan nyaadhuwan. Soddaatii gaarii ta'uu barbaada malee soddaatii badduu ta'uun fedhu. Akkasi ka'u jenne haa. Akkasi ka'u jenne naante. Akkasi wallaahi tuu jetti. Qoy makkiyaa eeggataa jirtaati qalbiirra buuste. Makkiyaa makkuus qalbiirra buufte qoyati. Maammi shaanuu banii baqqaafataa jenna. Eenyu deeme? Haayee xumurtanii haasa'iti. Xumurri eenyu gad darbe? Nama? Eenyuun? Basaa eenyu buuse? Nama buuseedha eenyu si biratti. Hin beeku kama buute ilaalee nagarree. Warri modeetarri kiyya garuu nama nagaa bicha na jala jira. Modeetara nun qabnu fuura koo gaana sababa bilaana sababatti bas. La ati nama akkasiiti miti birmaamisha waan akkasii keessan jirtu ati. Aga nama sirrii si buuse argitu. Isin modeetara darbe ofii darbe buutee hin beeyin miti. Niitoorkis ta'uu danda'e. Injirtu garuu muluma azalaa baate. Jala jiraata. Azala na mul'ataatti garuwan. Anana biraan mul'attu garuu mee jecha gubbaan laala. Tooppirra laal. Tooppirra jirtisa. Arge. Na ofumaa buute. Modeetarra as jala hin jiru. Na tokko hin jiru as jala modeetarra. Ati hoo? Of keessaa baastee bir. Nama hin beekne tokko baar. Nama biyyoota illee naa beekutu qabani. Maal taate basukka? Natti bilbilanii silkii kaasee jennaan na baase silkiin asirraa. Ayyee rakkoo hin qabu. Modeetara jedhanii asirraa ganna darbu ka'anii waan nama afurii morma na qabanii. Eekko dhukkee kaasuu geenne maa. Keessattuu maammin na ajjeesuuf maaf natti ijjate. Ati bere makkuush akkamisa? Modeetara mana dhabdeen qabdu bir. Ani modeetara bakka baay'ee itti fayyadamu maaf ajjecha akkamii? itti fayyadamu. Ajjecha akkamii? Mana kennan. Ajjecha mata ati ajjecha walii kamiin beeyta? Hayi jechaan ta'u hin jenne. Jechoo akkamis? Kam walii beenne. Ajjecha walii kamiin beeytaa siin jedha.
وليغان هذا كم كال وانا جتوي ورام بوت ما من ياتي أجيتها وليغان مين بعيد بليز أنا جيت كمان بيك وأجيسون بيكون hataa jechuu barbaaddanii Dr. Magaalli irra fooloo ergadha dhugaa isin galte dafa namni ol galtanii fataa jechuu barbaaddan Dr. Magaalli fooloo godha achi jala namni maal ta'e isaa maaltu gadi guura niitoorki isaaniiti niitoorki isaaniiti jinjaana abbo arti bassambe nama itti dawwala maammeeti muuziqaa bareeda banii bareedaan bani bakka fataa jenna seenu feetan immootu kaatame nama irraa laafamo ergatee mee nun galchinee nun dhiisne no abbanaa laafamo anak galcha laal Dr. Magaalli ati fooloo galchi ayyee achi jala isin galcha maammee fooloo ni gootan achi jala isin galcha achi booda maafi gasti galu maannuu godhan ol guurree yalla nanu fooloo ol godhaaye fooloo tolcha fooloo olitti ergadhaa yoo kan ol guurree maal goona ati itti bani maamminya mee fila kamiin fayyisine kadhassi jedhe bani maal jettaa taaju shurrubbee faawanii isaaf taatameet beekara Eenyudha taaju isa shurrubbee kee kottumee ittimsi godha keessa faawanii bakki manni an erga silaan jibbe bar. laa tariiti sirba AI nama bareechise malee sagalee isaatiin waan uumame hin beeynu waan ta'eef ani hin jibbu Yaanni rabbuma beeka dhugaadha. ani hin jibbu maaliif jibbu garuu lubbuu namaa wanti ga'uun jiru wanti kamillee lubbuu namaati gadi Yaa dhugaadha. sun dhugaadha garuu jidduu namni miira to'achuu namni hundi miira ofiin to'atu allahu alam jechuu wayya kawaa isaan jidduun mudate Yaa rabbuma. garuu kun dammoo bareechisanii ka sirbanii sagalee sirbatu isaan malee AI AI moo Saniif- AI ni godhe artificial intelligence muuziqaa oromoo godhe oromoo bichaa muluma akkas godhe muluma bar yaadatti ati kama babbareedoo itti mudde olii galatti kama ta'e illee ta'u